Nagaya sabat Dewa. Banne kuno lain jira wante wayitu na mudate kuno amma hordoftootatti mataa jira. Ayya, mashallah. Bakkuma jiraattu barsiin barbaadeetiin si dhabe. Akkasittiin mun jira akkama saafaa kiyya kaane. Jirtaa? Yeroo tanallee si dawwaleetti haajaa tokko si bira dhufeeteeti. Guyyaa kaanillee dhufeetiin manaa si dhabe. Dawwaltee guyyaa kaanuma mana hin jirtu. Akkamitti? badde malee ni badde. Kunillee ni badde kaaba akkasitti. Jaalisibu rakkoo jabaa. Maaltu jira rakkoo waa tokko lakkubaan qabu rakkoo biraa osoo hin taanillee haajaa xiqqoo argee dhagayeetiin barbaadeetiin. Isaanillee walis hin garree telefoonni isaas hin bu'u. Akkasumas ofirraa dhiiseetiin gaatillee walis saayibaa ollaan akka galtee jira keenyaan hin kalaase. Sibirallee dhuguu laakka'itiin haasatti yookaan gaggaafatu haasaan waan dhugaatis miti. Akkasittis namallee dhorkee mucayyoollee dhorkee tasgabbeessee isinillee tasgabbeessite. Akkasi jirra akkamitti maali ani barre osoon waan ta'e wayiin sirreeffadha jedhee osoon deemu halkan waraanni natti dhufanii waraanni biyya kanaa natti dhufanii halkan natti dhufaniinnaan daandiirraa maqe konkolaataa jaraa argee jaraa konkolaataa inni bira ga'anii konkolaataa dhaabaniinnaan daandiirraa maqee fiigee mana duuba goree mana arabootaa duuba gore mana sanatti siquufis tarii jarri yoo amma akka duraa miti askara kufa miti kan nama qabu hawaasatu keessa jira. Shaabii faaduma aywa sanan nama qabuura ni beektu warra as keessa jirtan hin beektu guutummatti kana baqaafin karaa gadhiisee karaa biraa gore karaattiin deebi'ee osoo deemuu karaan geessee bakka biraattiin na baase achi osoo deemuu dhaqee kariyaa biraatti seeni akkasitti aywa lafan beeku naman beeku ofuman deddeemu mana namaattis yoon siqe na sodaadhe nyaata dhugaatillee kadhachuun natti ulfaata bishaan dhugaatillee kadhachuun natti ulfaata maaliif yoo nama eenyummaa kee gaafa sitti siqanii ati saba biraa gaafate taatu bilbilaniituma nama sitti waamna siin jedhu waraana sitti waamna waraana mootummaa sitti waamna siin jedhu akkasitti si doorsisu. Dhiibbaa biraati immoo yeroo akkasii kana keessa yoo sirra ga'uuf jedhe namni ulaa banaa kana akkasii kana argate si miidhuu danda'a mire kanaafin waa hundayyuu callisee kophaa makiyya soon deemu asitti deebi'uun falanatti ta'e bakka biraatti illee deemee ijoollee biraa wajjin wal argee bilbilli kan kiyya cufaadha ofii kiyyaa bilbila fayyadamaan turre. Namoonni hedduun naa barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya inni kabajaaf jaalalaa sinaa qabu isiniin jenna. Arras kun akkuma jirrutu injirra lubbuudhaan galata rabbii kun akkuma ta'etti kun isinitti deebinee salaamataa isinitti dhaammachuuf dhufnee jirra inshallah. Eemi salaamata dhaameef jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu hordoftoota keenya qaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo marti keessanuu bakka jirtan maratti salaamanni keenya qilleensarraan qaxxaamuree lagaaf gaarii qaxxaamuree isin akka beecha har'aan tana gaa hunoo walitti deebinee jira maggeenis na cinatti argamee jira ayyee maggee maaliin dhuftimmaa tole wanti ittiin dhufe egaa haalli as keessa jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef obboleessi keenya aliin illee kunoo akkasuma na biratti yoo si miidhanii booda namni rakkoo biraa keessa nagalchaa yookaanis immoo namni waan naan jedhaa yaada jedhuun kaasee waan baay'ee dubbataa jira. Alaa kulli haal amma yoo rabbi jedhe gara Yusufaatti deebi'a. Namoonni hedduunis koomentii barreessaa turtanii gara Yusufaa deeminaan jettanii. Inshallah yoo rabbi na gargaaree yoo naaf danda'ame miilaan deemuu ta'us adeemeen bakkuma Yusufaa jiran sanatti deebi'a. Achuma taa'ellee waan rabbi namatti murteesse egaa silaa fudhachuun dirqama. Achuma taa'ellee akkuma ta'ee jiraachuu wayya fakkaata. Malee asittis immoo baay'ee ulfaadhaadha. Bitaattis yoo deemne mirgattis yoo deemne wanti nu hordofu wanti nu duuka deemu dubbii. Garuu keessa kiyya rabbitu beekaan dubbiilleen fedhu nama wal dhabuun fedhu nama kamiyyuu nan kabaja nan jaaladha. Dhimmuma karomanni itti dhufee dubbiin na tuquun kanaan hin wallaale. Biyya kana keessaas immoo gar tokkotti ba'uu fi furmaanni nu galuu dide humna itti dhabne gara biyya tokkotti deemnee baana yoo jenne haalli adeemaa jiru hundumti isaayyuu waan beektanidha sooshaal miidiyaa gubbaatti. Akkasuma gara biyyaatti yoo deemne yoo jennes baasii gurguddaa nu gaafata. Yeroo dheeraadhaaf dhaamsi keessan achi keessaa ba'a. Ammallee koomentii irratti namoonni hedduun achi keessaa ba'a achi keessaa deema jettanii waan baay'ee dubbataa jirtu. Inshallah yoo rabbi jedhee gara biyya tokkotti ba'uun yoo jabaatellee jechuudha gara biyyaatti deebi'uun waan hin oolledha.
Garuu akka sanattis immoo yoo danda'ame gara Yusuufaa deemee jara biratti baqadhee achi jiraachuu wayyaa waan nu mudates waliin dabarsinee akkuma kaleessa waliin dabarsaa turre. Inumaayyuu haala namatti jiru kana keessa as keessatti dhugaa bitaatti mirgatti baay'ee lafan beeku naman beeku adeemsi baay'ee sodaachisaadha. Akkuma duraan kophaa jiraachaa ture jechuudha hordoftu. Seenaa. La. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ali, Imran. Udah. Akam naga. Faya Ali. Sabu akam kan. Naga. Naga. Faya lah. Akam. Itani. Naga. Akam. Assalamualaikum. Naga. Akam. Ha. Akam sih. Jirtu. Akam. Bilbilaa turanii kaanis immoo sagaleewwan adda addaa karaa adda addaatiin naaf qabaa turanii antana hunda argee hin fayyadamne. Yeroo tokko tokko bilbila ijoollee irratti loogaawwatiidhaan seenee waan tokko laalaa ture. Bas sanuu ergaa namootaa tasgabbaa'ee waliin gahuu hin dandeenye. Maaliif mataan kiyyaas tasgabbii hin arganne jechuudha. Akkasitti osoo deemu kaleessa dhufee asitti deebi'e. Galanni kan rabbiiti. Aliifaayyuu dhufee nan argaddan seenee akkasitti gara gadii kanatti Aliifaa wajjin wal argine achi ol dhufne bas gaawaa hundaafuu Namni haasa'u waan biraati namni dhufeeti waa naa himeti akkasitti obboleettiiti jettis waa himaniiti maal jedha akkasitti gurbaa tokko saayiba tokko baafatteeti killee ka jedhan san qaama naannoo san sanii wajjin deddeemu jira isa intala tokko fuusisuu deema maarreedha mitti qooda akkas eenyutu akkana jedha ganduma taasaa akkasitti ana waa quba sin qabu namni natti illee simu hin jiru akkasitti miyyoon ganama dhuftee anmaa taa'u jiru natti iyyite bara akkana ganda dhaqeetiin gurbaan killeen sun na dha'uu ga'e ati ni teessaa naan ka lakkii anuma bareedha yookaan telefoona kee dawwal telefoona keetti illee cufaadha bilbilli kee cufaadha saayiba kiyya kanatti illee dawwaleetiin isallee yoon rabbashu ittiin himu hedheetiin dhiise haatuma biraattiin si bira dhufe hedheetiin ka guyyaan immoo dhufu san gurbaa keessumaa tokko Abdullaadhaan tokko mana kana jira isaan walaaseetiin haasuma biraa wajjin haasofnee biraa kute akkasitti alhamdulillah baga rabbiin eenyu akkana jedhamu abbaan beenu ka ganda hin beektaami gaa magaalaa nutti jiru kun magaalaa beeraati beerriinis haasaa wal keessaa fufuudha yoo warra guyyaa tokko nama tokko walitti si arge sanuma haasaa oolaami ana haasaas akkasii waan qeebalu dhalaan immoo dhalaarraa waggaa waa agarte hin beektani akka jirri waa uwwisan akka jirri waa itti idaanii haasaan hin beektaniimi saniifuu gaa anatu jiraati anasii jira garachuu faanu intala sii kaaniinis ati si yaddeeni kaaniinis immoo nutu qabeeti mana sinii fideetiin gaafadha gurbaasa killee immoo si dha'uudha sittu taales anatu sii jira fideeti gurbaasa nammallee barbaadutti jira innillee hin arganne maal balleessini inni immoo si fuudheeti ganda biraa siin deddeemuu eegalee nanaatti quban qabdu ati saabalee isa ganda biraa wal keessa deddeemanii akkasitti namni waa beektaa yookaan waa daladdu ati namni anan naman argu malee namni nan agarree hin jirin maaliif jennaan oduun ni deemtis namummaan si bira taa'u kunu gariinis ka waa jiru akkana goggodhu ni jira beektaa saniif ka alhamdulillah atillee argamtee dhuftee amma bare siyu nan argan jenne yookaan dhufan kanatti haajumeetiin haajaa tokko manaa qaba saniin wajjiniin manatti xiqqishoo wajjin xaxabanna jedheetiin wal dumaatti teenya jedheetiin si yaama dhufe ammaatillee wajjin Maammadri nagarreere ammatillee nagarreedha awwalis nagarree telefoona isaattis yookaan akkam jedhanii sitti mali waa isaa immoo waggaanatti man gurbaan miyyoo duraan qaadhimate miyyoo keessa kana dhiisee miyyoo ka biraa fuchuu deema isaan kun naa kennuuf isin deeman natti isin qaalessanii doolaaraa fi miliyaara na gaafatanii nuti waan gaafannu si qabnu jaalala wanni nuti barbaannu akka jejjedhaara lakki anna kan nama tokkoyyuu qabu dha nama biraa wajjin dubbadde hin qabu ani mucaa ishee wajjin dubbadde malee akkasitti bar poostii gochuudhaa fi maaligaa stoorii jettan san godhuunis akkan qabu jedhan tarii shooppiidha suuraa shooppii ta'uu danda'a malee nama biraa nama wajjin shooppii sana namni dhugaatii miskiina isin guutuudha labbeeka gurbaan isaa banaan ture sababii haala isaatiif amala isaa jaallateetiin ofitti maxxansee wanti irratti oofan kun maali? Wanni oofan kana kan dhugaa ati obboleetti ta'e amansiisee isinuu natti amansiisee suutee mucaa kanarraa qabuu qabda malee maali? Timeera ati onni dhiises nama miliyaana jennaan silama itti dirqitee ati gurbaan xabaa natti saayiba kiyya jettee mana tuufi fidduu akkasitti wal jaalalee galle har'a gaa kunoo si dhiise nama biraatti wajjin deemu jedhan lakkiisanii sin amanini
amma gurbaarraa amanutti gurbaanatti beeka. Dhiise dheesillee dhorkee tasgabbeessi isii kaanillee isii guddoon immoo san qofa osoo hin taane mana gurbaa kanaa ogaadhattu gurbaanni waan tokkoon hin gootanii maarreedhaan miti qoraas dhiituudhaan olitti ka'e. Guddoo akkasitti gaa. Isheen addaa kan jennaan jedhaa tura. Nambar sila dubbadheen ture beektaa? Ijoolleen natti manii waan akkasii kennan. Eessadha jarri warri dhufan suni Maammadii Faliimaa walitti bu'aniiru naan jedhan. Maal irratti walitti bu'anii maaltu walitti buusee jennaan dubartoota wayitiyyuu si barbaacha dhufanii gaafatanii Maammadiin wal lolanii Maammadanii nagarreen beekuu waan gootanis hin qabdanuu deemaa jennaan ittiin lolanii deemanii naan jedha. Dubartoota jaroo beektuu jennaan tokko hijaaba uffatti tokko immoo fuula duwwaadha naan jedha. Garuu eenyu akka jarri ta'an adda baasnee hin beeknu. Mucaa asturee sanadha. Mucaa asturee sana deengadda viidiyoo irratti hararree gargantas gabbaa'een arge. Mucaa wasitti siqu tokkodha. Amma kanatti eenyu faatu dhufe namni anaasofsiisee ka'ee gane eenyunni ani nama biraa wajjin haasa'uu hin jalqabne. Yoo haasa'uu bilbilaa ta'e garuu hin beeku. Namoonni tokko ijoolleen tokko biyyoota adda addaarraa kan nafaana dubbatan hin jiru. Yoo jaruma tarii gara waan biraatti hiikkatanii anaaf wanti naa gadi jiru. Sanaan alatti garuu wanti kun kabajaadha beektaa. Kaleessa akka nama tokko